Hi guys, welcome back again deebitanii gara channel koo turtan isin jedha. Guyyaa irraa kana wanti isiniif qabadheetti dhufe. Namoota website irratti gaaffilee hedduu argachaa turtaniif deebii gaasni feetan jira jechuudha. Egaan baay'een keessan website maalidha? Bu'aa akkamii qaba? Hojii akkamiitu website irratti hojjetama? Namoota dandeettii akkamii qabantu hojii website hojjechuu danda'a jettanii gaaffilee hedduu gaafachaa turtanitti jirtu jechuudha. Egaan baay'ee keessaniif deebii ta'a jedhee wanta yaadee qabxiilee barbaachisoo isiniif qabadhee feetan jira jechuudha. Egaan namoonni website mataa keessanii eegaluu barbaadan dirqama viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluutii qabdu. Sababni isaa immoo haala hojii isaatii bu'aa achirraa argattan website jechuun maal akka ta'e as keessatti ni hubattu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti gaaffii keessan jalqabaa kan ta'ee ture website jechuun maal jechuudha, haala hojii isaatii akkamidha jettanii kan gaafachaa turtaniifan deebisniif deebisa jechuudha. Website jechuun dirree bal'aa tokkotti fakkeenya gootanii fudhachuutii ni dandeessu. Egaan website irratti hojiin hojjetamne tokko hin jiru. Hojiilee gosa hedduu hojjechuutii ni dandeessu. Dandeettii keessan irratti hundooftanii waa baay'eedha jechuudha kan isin uummata kanaaf dhiyeessuutii dandeessa. Waa guddaa isiniif argamsiisuutii ni danda'a. Jireenya mataa keessan irra dabartanii jireenya namoota kan biroollee geddaruutii ni dandeessu jechuudha. Website itti fayyadamtanii saayitii gurguddaa akka addunyaatti fakkeenya fudhachuutii ni dandeessu. Amazon fa'aa, eBay fa'aa yookiin immoo Shopify, Fiverr fa'aa kan jennu website biyyoota gurguddatanii hedduutu jira jechuudha kan faayidaa biyyoota sanarra darbanii addunyaa biroof kan gumaacha guddaa godhan jechuudha. Kanaaf akkuma kana website itti dandeettii qabaatanii nan waa baay'ee hojjechuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan gara biyya keenyaatti yeroon isin fidu biyya keenya keessatti faayidaan nuuf qabu wantoota baay'eedha. Isaan keessaa muraasan isinitti hima. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti namni mana isaa taa'ee meeshaalee garaagaraa akka bitatuu fi siistama akkasii qopheessuutii ni dandeessu website keessan irratti. Lammata irratti immoo biyya keenya kana keessatti egaa namoonni barumsa mana isaanii ta'anii akka isaan baratanii fi bifa viidiyoodhaan bifa barreeffamaadhaan website keessan sanarratti fe'uudhaan namoonni irraa akka baratan gootu. Lammata irratti immoo galii mataa keessanii ni argattu jechuudha. Egaan galii mataa keessanii irraa argachuudhaaf siistamoota baay'eetu jira. Inni tokkoffaan fakkeenyaaf warri artiklii yookiin immoo barreeffama barreessitanii barreeffama uummata kana fayyadu yoo barreessitanii achirra keessanii namoonni baay'een gara website keessanii sana yeroo isaan dhufaa deemanitti qarshii guddaa argachuu ni dandeessu. Akkamitti kan jedhu isiniif hima. Fakkeenyaaf AdSense kontentiidhaan monetizing isiniif godhachuudha. YouTube irratti viidiyoo hojjennee jechuudha kan inni monetizing taanee qarshii irraa argannu. Website irratti immoo artiklii yookiin barreeffama gadhiisuudhaan monetizing taanee qarshii argachuu ni dandeenya jechuudha. Kun siistemii isa jalqabaadha jechuudha. Isa baay'ee jaallatamaadha. Siistemii lammataa immoo koorsii garaagaraa gurguruudhaan maal gootu viidiyoo waraabdanii viidiyoo qulqullina qabu namni itti gammada jettanii wanta yaaddanii hojjettanii website keessan irra kaa'uun kaffalee akka barumsa sana baratullee gochuu ni dandeessu. Inni booda namni irraa baratu sunis bu'aa guddaa ni argata. Isinillee jireenya mataa keessanii ni fooyyeffattu jechuudha. Okay, fakkeenya sadaffaan immoo isiniif kenna. Meeshaalee garaagaraa beeksisuu fi gurguruu. Achumatti gosa lamatu jira jechuudha. Beeksisuu fi gurguruun adda addadha jechuudha. Gurguruun maali? Beeksisuun maal kan jedhuun isiniif magamanummaani. Beeksisuu jechuun namnumti suuraa yookiin barreeffama isinitti kenna. Saniin booda website keessan sanatti barreeffamaa fi suuraa sanaa irra gochuudhaan uummatatti agarsiisuu qofaadha jechuudha. Kana beeksisuun warra isin beeksisan irraa qarshii argachuu ni dandeessu jechuudha bifa kanaatiin. Okay, siistamiin lammaffaa immoo meeshaalee achirra keessanii meeshaalee fakkeenyaa fi digital product fi physical product kan jedhu jira. Isaan kuni gara lamatti qoodamu jechuudha. Digital product jechuun namni achumarraa direct download godhatee kan kaffalu jechuudha. Physical product jechuun immoo namni qaamaan ergi isin harkaa fudhatee kaashii kan kaffalee isin harkaatii fudhatudha jechuudha. Kanaaf egaa hojii website bal'aa akka ta'e beekuutii qabdu jechuudha. Egaa namoonni dandeettii qabdanii jirtu. Akkasumas immoo namoonni beeksisa garaagaraa hojjechuu barbaadanii jirtu. Barreeffamoota garaagaraa barreessuu kan fedhasaa qabdanii jirtu. Baay'een keessan dandeettii garaagaraadha jechuudha kan isin qabdan. Kanaaf egaa dandeettii keessan duukaa kan deemu hojii keessan sana duukaa kan deemuu danda'u website mataa keessanii immoo isin barbaachisa jechuudha. Website jechuun dirree bal'aa kan ta'e naa hubattanii jirtu jechuudha. Ergi website irratti kan hojjennatee akkamittiin isa argachuu dandeenya, akkamittis itti fayyadamna, namoota akkamiitu immoo itti gargaaramuu danda'a kan jedhuun deebii kana isiniif deebisa. Egaan website jechuun xiqqoo ishee YouTube irraa addadha jechuudha. Haalli hojii isaatis siistamni isaas wanta hundumtuu adda jechuudha. Namoonni xiqqoo ishee dandeettii qabdan gara website osoo dhuftaniin isiniif filadha. Dandeettii baay'ee hin qabne website irra dhaquu osoo dhiistanii gaariidha. Sababni isaa fakkeenyaaf koodii tokkoon duwwaa website keessan daawunii gochuu dandeessu. Daawuniin naan isiniin jedhu akka inni bilaash galu gochuu ni dandeessu jechuudha. Rakkoo teeknikaa hedduu namoota furuu dandeessan ta'uu qabdu. Fakkeenyaaf website irratanii waggoota lama dura yeroon build gochuu jalqabe website mataa kooti hojjedhee xumuree ji'a lama booda misteekii wayii naquun namaa achi booda
gara boodatti achi deebi'aa osoo akkas ta'u misteekii baay'ee keessa darbee arra ga'ee jechuudha. Gamanumaan immoo kan isinitti immoo namoonni weebsaayitii professionalaaf standardii isaa eeggate barbaaddanii quunnamuutii ni dandeessu. Guyyoota muraasa gidduutti isiniin ga'uutii ni danda'a. Gosa hojii keessanii fi diizaayinii barbaaddan kamiiniyyuu jechuudha. Okay, egaan kana fakkaata jechuudha. Xiqqoo ishee namoonni dandeettii qabdan akkasii weebsaayitii eegaltan barbaada. Sababni isaa wantoonni baay'ee waan jiraniifidha. Egaan namoonni tokko tokko weebsaayitiin dandeettii hin barbaachisu isiniin jechuutii ni danda'u. In amanina sababni isaa maaliif guyyaatti yookiin iddootti irra geessanii isinitti cimoo yookiin immoo sarrakkisuu itti aartan waan qabdaniif ana kan yaada kootiitti dura itti qophaa'an jedha jechuudha. Egaan weebsaayitii jechuun hangana waan cimus osoo hin taane dursitanii qophooftanii yookiin immoo waan hojjettan beektanii ni jalqabaan maal hojjedhaa, inni lammataan immoo wantoonni hawaasa kana barbaachisan maaldhaa, inni sadaffaan immoo weebsaayitii irratti hojii akkam yoo hojjetameetu yeroo ammaa uummata kana bukkeetti fudhatama qaba jettanii riisarchii akkasii gootaniitu saniin booda gara weebsaayitiitti yoo dhuftan salphaatti milkooftu jedheeti yaada. Kanaaf egaa weebsaayitii irratti wanti hojjetamu amma isinitti hime qofaa miti. Waa hedduutu jira, waa baay'eetu jira. Isin kan isinirraati eegamu dandeettii qabdan madaaltanii hojii kana eegaluutii ni dandeessu. Egaan baay'een keessan waa'ee weebsaayitii kana irratti qarshii hangamii irraa argachuu dandeenya osoo dandeettii isaa qabaannee hojii isaa guutummaa guututti eegalla jettan jirtu. Wal caala jechuudha. YouTube irratti galiin keenya wal caalu achirrattis wal caala jechuudha. Namoonni qarshii guddaa argatanii gosa lamatu jira jechuudha. Tokkoffaan warra digital product gurguranidha. Digital product jechuun immoo akkuma sila isiniif hime online irraa kan qarshiidhaan waa gurguran jechuudha. Mana keessan teessanii isa daayirektii bilbila keessa yookiin kompiitara keessanitti fayyadamtanii irraatii bittanii jechuudha. Namoonni galii guddaa argatan lammaffaa irraa kan jiran immoo namoota artiklii poostii godhan. Artiklii jechuun barreeffamoota garaagaraa hawaasaan kan ga'an jechuudha. Namoonni baay'een yeroo ammaa kana egaa galanii ni dubbisu, irraa baratu, wantoota tokko riisarchii ni godhu jechuudha. Kana achirraa yoo keessanii saniin booda salphaatti qarshii irraa argattu jechuudha. Kan isin qarshii irraa argattan immoo namoota dubbisan sanarraa osoo hin taane kaampaanii Google yookiin AdSenseetu isiniif kaffala jechuudha galii sana. Fakkeenyaaf namni kun tokko weebsaayitii keessan irra galee yoo oole akka qarshii Itoophiyaa birrii 200 argachuutii ni dandeessu. Artiklii isin barreessitan garuu murteessaadha jechuudha. Sababni isaa CPCdhaan waan kaffaluuf. Ammoo barreeffamni isin barreessitanii baay'inni isaa, kwaalitiin isaa, kaategorii isin irratti barreessitan sun murteessaa waan ta'eef wal caala jechuudha. Fakkeenyaaf har'a namni kun tokko weebsaayitii keessan irra galee qarshii 5,000 yoo argattanii booris 5,000 argattu jechuu miti. Egaan al tokko ol ka'a, al tokko gadi bu'aa. Sababni isaa wanta isin barreessitan, wanta isin gadhiistanii fi haala namni itti fayyadametu murteessaadha. Gabanumaa wanti isinitti himu koorsiin professionaala ta'ee akkamitti akka biildi gochuu dandeessan, aappii mataa keessaniitti dabaltanii akkamitti akka hojjechuutii dandeessanii isiniif viidiyoon isaa dalagamaa jira jechuudha afaan Oromoodhaan. Weebsaayitii keenya irra seentanii gatii baay'ee gadaanaadhaan barattanii yeroo gabaabaa gidduutti milkaa'aa ta'uudhaan hojii mataa keessanii eegaluutii karaa itti dandeessan siistama bareedaa isiniif qopheessaatii jira. Nu jajjabeessaan isiniin jedhaa koomentiidhaan gama jirtan kamiin iyyuu nu jajjabeessan gaariidha. Hojii hawaasa kana fayyadu waan guddaa tokko waan akka Oromiyaatti yeroo jalqabaaf haaraa ta'e qabadhee yeroo gabaabaa gidduutti immoo isiniif nan dhufaa. Yeroo ta'an viidiyoo kan biraa nama wal agarrutti immoo nagaan naaf turaa, isinin jaalladhaa, isinin kabajaa. Bye.